درس رياض الصالحين بابا في الأمر بالمحافظة بابا جتشودا ifeeggatu jechuudha diinii irratti of eeguu ajajuu keessa jirra jechuudha. Gaariidha akka baaba kanaatti hadiisa torbaffaadha akka hadiisa riyaadaa irratti hadiisa 162 irra jirra. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Gaariidha. Assaabici torbaffaan jechuudha anhu isumarraan si odeessaa jechuudha sahaabaa engada dabarsin jechuudha. Abii Muusaa natti fakkaata. Abii Muusaarraa jechuudha. Gaarii Abii Muusaarraa. Abii Muusaatu odeessaa jira hadiisa kanallee. Qaala ni jedha Abii Muusaan. Qaala Rasuulullaahi Allahumma salli ala Muhammad wasallim ergamaan Allah ni jedhe. Inna mathala fakkiin jechuu. Fakkiin ay sifata jechuu. Fakkiin sifa jechuu. Wal muraadu bihi as-sifa. Fakkiin maa ba'athanillaahu wanni rabbiin ittiin na ergee bihii maa sanaan fakkii wanni rabbi ittiin na ergee minal hudaa qajeelloo irraa jechuudha. Inna mathala maa ba'athanillaahu bihi fakkii wanni rabbiin ittiin na ergee bihii maa sana minal hudaa qajeelloo irraa jechuudha. Wal ilmi beekumsa irraa jechuudha. Beekumsaa fi qajeelloo irraa fakkiiwwan rabbi ittiin na ergee kamathali ghaythin akka fakkii roobaatii waan ittiin ergame fakkii gochuu deemaa jira jechuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan ittiin ergame fakkii gochuu deemaa jira wannan ittiin ergame kamathali ghaythin akka roobaatii jechuudha akka roobaati. Gaari asaaba kan tuqe ardan dachii kan tuqe roobni sunu fakaanat ni taate jechuudha. Fakaanat ni taate minhaa dachii sanarraa ni taate ardaniitti deebiti. Xaa'ifatun kutaan tokko ni taate jechuudha. Kutaan tokko ardittii kanarraa ardii bokkaanitti roobaa jiru kanarraa kutaan tokko ni taate. Xayyibatun bareedduu taate. Qabilatil maa'a bishaanni fudhatti bishaanni qeebalti jechuudha. Dacheedhuma kana bakka sadiitti baase Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam fakkeenya godhaa jira gaa. Fakkeenyi kuni dachiin kun bakka sadiitti beekan bokkaan itti roobu keessaa tokko xayyibatun gaariidha. Qabilatil maa'a bishaanni qeebalti. Fa'ambatatil kalaa'a ni biqilchiti kaloo kalaa'aan kaloodha jedhan. Meera jechuudha. Meera marga jedhamu kana ni biqilchiti bishaan qabattee jechuudha. Qeebaltee. Wal-cushbal kathiira meera jechuudha citaa hedduu biqilchiti. Cushbaan citaadha jedhanii citaa hedduu biqilchiti jechuudha. Ardiin isiin bareeddu. Bishaanis ni fudhatti, margas ni biqilchiti, citaallee hedduu biqilchiti. Wakaana ni ta'e immoo minhaa dachattii sanarraa ammas ardanii gaaraatti deebiti minhaan kunis ajaadiibu kattaatu jira jedhe kattaa dachiinuma bokkaanitti roobu kanarraa immoo ajaadiibu kattaa jira jedhe kattaa akka biyya keenya kana kattaa jedhanii akka biyya kaanitti illee kattuma naf fakkaata. Amsakatil maa'a bishaanni qabatti isiin kattaa kuni bishaanni qabatti. Amsakatil maa'a bishaanni qabatti. Gaari fanafa'a Allahu bihaa isiidhaan fanafa'a Allahu rabbiin nama fayyada bihaa isiidhaan. Fanafa'a Allahu rabbiin ni fayyada bihaa isiidhaan annaasa nama fayyada. Kattaa taate bishaan qabattee teessinaan namni irraa fayyadama. Fasharibuu ni dhugan minhaa isiirraa ni dhugan wasaqaw ni hobaafatan horii ofiillee. Wazara'uu isiirraallee hoyiruullee ni obaafatan. Wasaqawuun horiidha. Wazara'uu ni facaafatan jechuudha. Isiirraa hoyiruu raafatanii hoyiruullee obaafatanii ittiin facaafatu. Kattaa sanarraa lama fakkeenya lama faadha jechuudha. Wa asaaba xaa'ifatan inni sadaffaan immoo wa asaaba ni tuqa bokkaan kun xaa'ifatan kutaa takka kutaa tokko minhaa dachee sanarraa kan taate ukuraa kan biraa immoo ni tuqa. Kan
kan biraattis dhaqee rooba jechuudha. Akka kattaatti roobee ofumaa taa'ee kattaan sun nama fayyaddee ofii fayyadamuu dhabde. Akkuma dachiisii gaariitti roobennaan ofii dhugdee namas fayyadde citaa waan adda addaa biqilchite. Amma immoo kan biraattis ni roobaa. Dachee akkamiiti isiin immoo ukuraa kan biraati jechuudha isii kana lamaan malee. Innamaa hiya isiin immoo akkumaan isiin taate dachattiin sun qiicaanuun gaarii boojjii jedhan akka biyya keenyaa kanatti. Boojjiidha isiin. Boojjii jechuun ashawaa diimtuu ofirraa qabdii hogguu ashawaa diimatti qaayidaansi wanta akka irratti hin biqilu boojjii jedhaniin. Isii sadaffaan immoo boojjiidha. Gaariidha. Hiya isiin gaa qiicaanuun boojjiidha. Laa tumsiku bishaan hin qabattu. Tokko bishaan waan jedhamu hin qabattu. Wanni bishaanii jedhame isii irratti hin taa'u. Isii rabuunaan achumaan dhugama jechuudha. Qiicaanuun laa tumsikul maa'an bishaan hin qabattu. Walaa tumbitu kalaa'an meera illee hin biqilchitu. Bishaanis hin qabattu meeras hin biqilchitu margas jechuudha. Kalaa'a waan tokko hin baaftu. Gaariidha. Fadhaalika jedhe gaala sun mathalu fakkii manfaquhaa fakkii nama barateeti. Fi diinillaahi diinii rabbii nama barateeti. Amma gaa isatti deebi'e. Fadhaalikaan kun isii duraa sanatti deebiti. Isii duraa sanatti deebiti fadhaalikaan. Isiin kun fadhaalika isiin xayyibattiin suni mathalu manfaquhaa fakkii nama barateeti. Fi diinillaa diinii rabbii keessatti fakkii nama barateeti. Wanafa'ahu fakkii ammas nama fayyadeeti. Kan nama fayyade. Diinii baratee ka'e kan nama fayyadeetiyyuu akka isii xayyibaa duraati jechuudha. Bimaa ba'athanillaahu bihi waan rabbiin ittiin na erge nama baratee ittiin nama fayyadedha. Fa'aalima nama barate wa'allama ammas nama barsiise jechuudha. Nama akkuma keessan kana barataa jiru nama moo akkuma keessan kana barsiisaa jiru jechuudha. Ganaa barsiiftu inshaallah akkuma ol barsiisaa jirtan kana. Isdechetti gaarii xayyibaan qabilatil maa'aan kun akka nama diinii rabbii baratee itti hojjatee barsiiseeti. Wamasaluu fakkiin immoo mallam yarfa'a waliin fudhatinii bizaalika diinii kanaaf ra'asan fakkiin nama immoo mataa isaa waliin fudhatinii jechuudha. Ra'asan walam yaqbal fakkiin nama qeebalinii immoo gaarii isa kami jennaan walam yaqbal hudallahi fakkiin nama immoo ammas hin qeebalinii qajeelloo rabbii. Walam yaqbal kan hin qeebalin hudallahi qajeelloo rabbii. Allazii isicha ursiltu bihi isan ittiin ergame sana immoo kan hin qabatin fakkii jara sanaati jechuudha. Jarri kan lammanuun faarfamne amma. Gaarii. Wanni inni walitti qabee dubbatee fi gidduu isii duraa qofa fakkeenya qophaa fide malee jara kana walitti qabee fide jara kaan lamman. Jarri kaan lamman jechuudha walumaa galattu fakkii nama mataa isaa diinii kanaaf waliin fuudhiniiti. Walam yaqbal fakkii nama hin qeeballeeti. Hudallah qajeelloo rabbii nama hin qeeballeeti. Alladhii ursiltu bi isichan ittiin ergame kana. Fakkiin nama kanaatiyyuu ajaadibuuf qiicaana ta'a jechuudha. Namni mataa isaa diiniif ol hin qabne, namni diinii baratee hin barsiisin, namni jechuudha diinii kana hin qeebalin akka bishaan akka lafa kattaa sanaati tokko. Ammoo akka lafa qiicaanaa ajaadibii akka lafa qiicaanaa isii boojjii jenneeti jechuudha. Namni waan Nabi Muhammad ittiin ergame fudhatinii. Isa kanaafu fakkii kanaan hin ergame jedha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Muttafaqun alayhi adeemni kun riwaaya Bukhaarii Muslim. Fakkuhu jechuun bidammil qaab dammaa qaafiitti qaraanee gaariidha duuba. Alal mashhuur beekamaa irratti waqiila jedhame bikasriyaa kasraa isaatiin illee qaraanee fiquhu jennee ay saara ni ta'a jechuudha faqiihan beekaa ta'a jechuudha. Beekaa manfaquan jenne beekaa jechuudha. Ay saara ni ta'a faqiihan beekaa jechuudha. Gaariidha kun hunduu shariidha ni gadhee walumaa galattuu kanarraa wanni nuti argannu maali akka qurxubiin faan jedhaa jiranutti misaalli ergamaan rabbii nuu misaale kun misaalli ergamaan rabbii nuu godhe kun ogguu jechuudha diiniitti ilmi namaa dhufee diinii sana hin qeeballe diinii sana jechuudha
akkaataa isaa maluun hin qeeballe fakkii kanatti akka galu irraa nu ibsa ergamaan rabbii jechuudha. Akka ardiin kun wal dhabu, akka dachiin biyya duniyaa kanarra jiru wal dhabu, qalbiin ilma namaallee wal dhabaa, namni diin keessatti illee wal dhaba jechuu irraa hubannaa jedhanii rabbiin warra isii duraa rabbiin haa taasisu gaarii sana rabbiin haa taasisu jenna inshaallah. Hadiin ittaanu oloofi hadiisa 163 أكبر كان تدين سدي تفانا جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجد مثلي فكين كوف جد فكين كيا ومثلكم فكين كيسني فكين كوتي فكين كيسني نوئي في سولي مدالا رابر إرجمان كمثل رجلين أكا فكي قربا أو قد نارا إبدك أفسيسيت أو قد كانيك أفسيس نارا إبدك فجعل كان يقول الجناديب فجعل كان تأجد شورا مال تتعاجل ديرو الجناديب حوانسني غاري حوانسني في الفراش باللاتي فجعل نتا يغني بدك افسيسه اكفكينا بدك افسيسه او قد كان افسيس نارني بد فجعل كان تأ الجناديب قربسني يوكاو هوانسني والفراش باللاتي يقعن إسا كيس يقعن فيها إسا كيس بهودا كان جدن إني بدك أفسيسه باللاتي قربسني مو إسا كيس بهودا كان جنكمان وهو حال إني مو حال إني جتشود وهو يذبهن حال إني مو إسان قبول جتشود حال إني مو إسان أرجون يذبهن أنكون حال النسان أرجون أنا يبدأ سنرا فكين كي سنة كنا فكين كانكو أكنا ما جتشود فكين كيسنين أكنا ما يبدأ كابسيسة كأي يبدأ روني كابسيسة كأو بالله تشيف كروب إني مو يترچود أتيجين كمان إني مو بالله تشكنا كروب بيسا كنا رأي بوتي أكنتني بالدراسة نيجا جرر كما ربي صلى الله عليه وسلم وأنا أني آخذ أباد بحجزكم مدي كيسان أباد عن النار بالدرا جتشود مدي كيسان أبا بالدرا وأنتم إسنمو تفلتون نلقى فتن ميدي أركاكو كيسا لقى فتن أن mudhii keessanittiin maradhee biddan dhaqinaa siniin jedha sinin morka koo keessaa lukkifattanii bidda tarattu subhaanallah fakkiin keessan akkanai ergamaan rabbii jechuudha gaari rawaahu muslim tadiisa kan odees janaadii jechuun nahwul jaraadi fakkii hawaannisaati jedhan wal firaashi fakkii jechuudha billaachaa haazaa huwal ma'aruufu isa beekamaadha quruphisuma jechuudha biyya keenya kanatti hawaasni waan hin jireef quruphisa beekamaan ibiddi yeroo beefamu quruphisatti tarachuudhaa fiiga alladhi yaqa'u finnaar isa ibidda keessa buudhaa fiigu jechuudha antunni amma keessan galtula garuu quruphisni billaachi ibiddatti dhuman hujaz jechuun jam'u hujzatiin jam'i mudhiiti jechuudha ohiya inni maaqadul idaari bakka marxoon itti hidhamu والسراوي بكا سرين التدامونيو عجز جدام بكا سرين سكين التدامو بكا مرطون التدامو بكا جوليني قردي